Yesus cuubamee bishaanicha keessaa akkuma baheen bantiiwwan samii hundinuu banaman. Achumaanis Hafuurri Qulqulluu akka gugeetti gadi dhufee isa irra taa'uu isaa ni arge. Sagaleen immoo, kunoo inni kun isan kanan gammadu, ilmi koo ani jaaladhu kanadha jedhee samiirraa ni dubbate. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Yordaanose dhaabbate har'a cubbaa raawwate. 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 Yordaanos maqaate raawwate. Gara fuulduraate raawwate. Ejjete mul'ates raawwate. Sadan tokkummaate raawwate. Waaqayyo gaaf dhufu raawwate. Ragni raafame raawwate. Cubbamuu gooftaate raawwate. Du'aan kaafame raawwate. Abbaan samii dubbate sadummaan isaa mul'ate. Abbaan samii dubbate sadummaan isaa mul'ate. Majumaa Muusaa mul'ate. Abbaan dubbachuusaa mul'ate. Hafuurri Qulqulluu mul'ate. Gugee fakkaachuusaa mul'ate. Galaayi Jesuuni mul'ate. Cubbaan tarsaafame mul'ate. Harka Yohaannisi mul'ate. Waaqayyo cuubame mul'ate. Kakutte suuraa ka'e laga Yordaanos ga'e. Kakutte suuraa ka'e laga Yordaanos ga'e. Sabni Israa'eeli kakuusa faarsaani Galiila fuudhaani Yordaanos geessaani cubbamuu gooftaadha nuuf humna keenya Yerusaalemi ba'uuf galma keenya cubbuun kanne eebba gooftaa arganne. Cubbuun kanne eebba gooftaa arganne. Xalayaan gabrummaa nuufis barreeffame addaan balleessinaan Waaqayyo dheekame karaa Maariyaami lubbuudhaan baay'eene fayyisuu gooftaadha ijaan isa argine.